yommutti egaa ashara magariisaa dhufe biqilaa kana dhannee dhaabaa jirra. Miillanna naafate malee sammuun naafan. Maaliif biqilaan qilleensa gaarii qaba. Yoo biqilaan hin jirre bokkaan namaan roobu. Qilleensi gaariin namaan dhufu. Kanaafiyyuu biqilaan kun immoo yoo gabaatti ba'es inni kunis gabaadhaaf bu'aadha. Yoo nyaatames nyaataafis bu'aadha. Kanaaf inni miilla dhabeedhee lafa namaa keessaa naaf godheen ba'ee dhufe. Horii irraa tisinee waan biqilaa kanatti goosuu waan biqilaa kanatti bu'u irraa dhowwinee biqilaa kana tajaajilaan ga'uu qabna. Biqilaan kun faayidaa adda addaa qaba. Dhaloota taanuuf illee baay'ee faayidaa guddaa qaba. Sababni isaas gaaddisaaf illee kan illee nyaataafis oolan illee jiru egeree abdii dhalootaa waan dabarsuuf kunuunsuu qabna. Bara ammaa kana marsaa 8ffaa kana immoo itti amannee nu fayyadamneetu bu'aa isaa arginee biyyeen keenyas deebinee ofiima keenya itti hojjennee biyyee keenya gammachiisnee amma itti daballee biqilaa kana immoo kunuunsaa irraa nu fayyadamna. Anaafis na fayyada dhala koo egereetiif borii keenya biyya keenyaafis bu'aa guddaadha innee itti amanneetu hojjennee hojjechaa irraa jechuudha. Namni qabaates qaama dhabus hojjechuu hin danda'a. Akka kootti yeroo baay'ee ufaa kootiin baargamootes ofii kootiin dhaabbadhee ittiin hojjechuu danda'a. Waddeessarraa hojjetamuu kan barbaachisu ofii kootiin dhaabbadhee biqiloota garaagaraa ofiima kootiin hojjetadhee faayidaasaa ofii kootiin waan argee jiruufan har'as uummataa wajjin nan hojjedha. Abdiin qabaa kanaan dura faayidaasaa argadheera waanta ta'eef har'as uummati koos fayyadamaa waanta ta'uufi qaamni koo ana uummata biraan nan hambisu nan hojjedhadhee abdiidhaan kaayyoodhaan duukaa jira. Guyyaarraa lafa hektaara 1,730 irratti biqilaa miliyoona 4 qabxii tokko haala qabatamaa aanaa keenyaatiin dhaabuudhaa fi bara kana dhaabuudhaa wajjin wal qabatees marsaa 8 haala qabatamaa aanaa keenyaatiin uummata nama 55,000 ol ta'u saayitii 80 irratti dhimma egeree biyya kanaatii fi ashaaraa dhalootaa kaa'u waan ta'eef qaama miidhamaan sadarkaadhaan jiru. Maanguddoon jaarsoliin biyyaa hojjetaan mootummaa daldalaan abbaan qabeenya isaallee tunqutatiin guyyaarraa ba'ee ashaaraa isaa keewwateetii kan jiru. Dhaabbiin guyyaa tokkoo nuyi har'a dhaabnu miliyoona 45.8 kan ammoo hawaasaa miliyoona 1.5 ta'uuf isaa oli kan hirmaachifnu lafti nuyi irra dhaabnu bara kana hektaara 18,000 isaa ol kan ta'udha. Biqilaan bosonaa akkuma beekamu madaala qilleensaatiif qofa kan oolu ture. Amma garuu kan kanaan duraarraa bifa adda ta'een kan dhaabaa jirru bara kana kan nyaataaf oolan biqilaa gosa adda addaa muduraa adda addaa dhaabaadha kan jirru. Abukaadoo, paappaayyaa kanaaf kan kana fakkaatan maangoollee itti daballeeti kan dhaabaa jirru. Kan kanaan duraarraa kan adda godhu biqiltuu dhaabnu kanarraa uummanni keenya galii argachuutu irra jira. Dinagdee isaas ittiin guddifachuu qaba waan jenneefi hawaasni gita adda addaa faayidaa irraa argate kana beekee eeguuf kunuunsuu qaba. Kan dhaabe kana kunuunsuu qofaa immoo miti kan kunuunsee fi kan dhaabe kanarraa immoo fayyadamummaan isaa mirkanaa'uu qaba. Akka fayyadamu gochuudhaaf kan hojjetaa jiru.